isin hinafin hin jiru. Muummicha ministeera, pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech, fiildi maarshaal, jeneraalota Oromoo, koomishinar Daammallaash namni isin ittiin faca'in hin jiru. Maali garuu nagaadhaa doktor? Jechi isin afaan Oromootiin dubbattanii immoo miidiyaa alagaarra dhattanii wanti isin keessaa dhangala'aa jiru. Markaatoo mana fincaalee markaatoo dhugaa waaqayyoo nama qaanfachiisa baay'ee. Hayyuu keessaa wanta akkasii kun hin ba'a jedhee yaadeen beeku baguman hin baratinan. Barumsi akkas nama godhate eennan baguman digirii hin qabaatin baguman PhD hin qabaatinan. Bakkuma Dr. Abiyyi muummicha ministeeraa kana ta'uudhumaan malee dhugaadhuma amma kun amma waa'ee Oromootiif jedhamee miti. Qabsoo Oromoof jedhamee miti. Dhimma Oromoof jedhamee miti. Kun hundumtuun nama hundumaatti hin faca'in. Nama hundumaatti qeessuuf hin yaalin. Hunda isaanii jibbite agarre. Hunda isaanii maqaa xureessite agarre. Ishisiif eenyutu Oromoo sabboonaadha. Ishisiif eenyutu quuqama uummataa qaba. Ishisiif eenyutu nama sirriidha. Hunda isaanii kana jibbite cilaatti itti dibdee